Mambayuti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti shukkaaree seeraan ala warshaa sukkaaraa fincaarraa fe'amee malchiifamaatiin ture qeerroon naannoo Shaambuutiin akkan sochoone waan godhameef dhukaasa loltoonni agaazii uummata irratti roobsaniin lubbuun namaa darbiteerti. Dhukaasa agaazii kanaan dargaggoonni lama kan wareegaman yoo ta'u namoonni 10 ol ammoo akka malee miidhamanii manneen yaalatti kan argaman ta'ullee gabaafameera. Godinuma kanatti aanaalee akka Amuuruu, magaalaa Saqalaa fi Abbaa Coommanitti hiriirri mormii hawaasaa gaggeeffamaa tureera. Dabalata qabna. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti shukkaara seeraan ala warshaa shukkaara fincaarraa konkolaataa fe'umsaa wal harkisuun fe'amee imalchiifamaatiin ture qeerroon naannichaa dura dhaabbachuun akkan sochoone waan godhaniif dhukaasa loltoonni agaazii uummata irratti roobsaniin lubbuun namoota lamaa darbiteerti. Akka maddeen keenya magaalaa Shaambuu irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himanitti loltoonni agaazii wayyaanee konkolaataa qeerroo naannichaatiin uggurame kana humnaan gadi lakkisiisuuf jecha dhukaasa banuun hokkara uumaniin lubbuun namoota lamaa battalumatti kan darbitee fi namoonni 10 ol ta'an ammoo miidhaan jabaan irra ga'uun hospitaala Shaambuu fi buufataalee fayyaa garaagaraa keessatti yaalamaatiin akka jiran namni achirraa dubbifne kun ibseera. Guyyaa har'aallee loltoonni agaazii magaalaa Shaambuutti manneen jiraattota irra deemuudhaan hawaasa nagaa irratti reebicha hamaa gaggeessuun nagaa uummataa booressaa akka jiranillee gabaafameera. Achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee hedduu keessatti gocha diinummaa mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachaatiin jiru balaaleffachuun hiriirri mormii gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoon maddeen keenya irraa nu dhaqqabaatiin jirtuun ni mirkaneessiti. Hiriirri kun magaalaa Saqalaattis guyyaa kaleessaa irraa eegalee adeemsifamaa akka ture eeruun guyyaa har'aallee itti fufuun osoo miidhaan tokkollee loltoota agaaziitiin hawaasa irratti hin dhaqqabin mormiin kun nagaan xumuramuun isaa himameera. Magaalli Saqalaa godina ammaddeen Shaambuu jennu kanarraa hariirri yookaan hiriirri nagaan magaalaa kana keessa kan jiru ta'uu isaa qorannoo odeeffannoo kana qaba. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kanatti jiraattonni aanaa Amuuruu, hojjettoonni mootummaa, qotee bultoonni, qeerroo fi daldaltoonni walumaa galatti hawaasni bal'aan shira mootummaa wayyaanee balaaleffachuun mormii jabaa gaggeessaa akka jiran gabaafameera. Tarkaanfii miseensota kora bittinneessaa Oromiyaa aanaalee daangaarra jiran keessaa baasuuf godhamaatiin jiru ammas cimee itti fufeera. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaalee akka Gumbii Bordoddee, Meessoo fi Doobbaa keessaa humni kora bittinneessaa Oromiyaa guutummaatti akka baafaman jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himaniiru. Badri Yuusuf jiraattota dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Mootummaan wayyaanee duula kora bittinneessaa Oromiyaa daangarraa kaasuu itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaalee Gumbii Bordoddee, Meessoo fi Doobbaa keessaa guutummaatti humna kora bittinneessaa Oromiyaa akka baase jiraattonni himan. Humna kora bittinneessaa Oromiyaa aanaalee kanneen keessaa kaasan gara magaalaa Ciroo geessanii mooratti galchuu isaanii jiraattonni aanaalee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himanii jiru. Tarkaanfii kora bittinneessaa Oromiyaa baasuu kana raayyaan ittisa wayyaanee adda durummaan kan geggeessaa jiru yeroo ta'u aangawoonni godinas harka keessaa qabaachuu isaanii namoonni yaadanuuf laatan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himanii jiru. Keessattuu hooggantoonni OPDO naannicha jiran kanneen akka Taklee Dheeressaa fi bulchaa godina Harargee lixaa namni Sheek Amaan jedhamu ajajaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname sababa jiruun humnoonni kanneen akka bayan dirqisiisuu irratti argamuu jedhame. Haalli godina Harargee lixaa keessa jiru haala baay'ee suukanneessaadha. Waa'ee daangaatti jiru wal qabachiisee hanga doontanaa Bordoddeettistee gara Doobbaatti uummata kora bittinneessaa fi milishaa kana aladdaadhaa kana baasu jiran. Aladdaan nuti egaa daangaa nuti eeganii isin baay'anii baasaa jiranii. Kan kana godhu makalakaa yookaan humna raayyaa ittisa biyyaati? Raayyaa ittisa biyyaati garuu namni harka keessaa qabu bulchootii godinaas boora dhaabaati. Fakkeenyaaf godina Harargee lixaa yoo fudhannee obbo Taklee Dheeressaa yoo jennee inni harka keessaa qaba dhibbaa dhibbatti. Lammaffaa immoo namni yeroo ammaan kanaa dadhabamee jiru lakkoofsa qoratti Sheek Amaan kan jedhamu bulchaa dhaabaa godina Harargee lixaa jechuudha. Keessattuu namni Sheek Amaan jedhamu kun mana jireenya isaatillee bakkaa bakkatti jijjiirratuun kora bittinneessaa Oromiyaa kana baasuu keessatti shoora guddaa taphachuu isaa fi ummata irrattis miidhaa geessisaa akka jiru namni yaadanuuf laate kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himee jira. As magaalaa jiru jiraataa bobbodee jiraachuu jira. Mana isaa kana ni jira. Iddoo jireenya jiraachuu jira. Dhokatee immoo ummata irratti shira hedduu yaadaa jira. Deemnatiidhaaf raayyaa ittisa biyyaatti wajjin ta'aa deemaa hin mul'atu. Bo'oo qabdanii
bittinne isaa makiyyaa nu bardaabaatu nu ayyaajee nuti dhaabne erga ayyaajee waan akka goonuu dandeenyu waraqaan kanaaf bo'oo qabnaa jedhanii waasaa jiran. Amma isa kaleessa galgala irraa sa'aatii sadiitti bittinne isaa milishaa konkolaataa afur baasan meeshaa keessaa jira daangarraa. Garamitti geessan wayita baasan kana humna kana? Baasanii gara magaalaa Ciroo fidanii jira kara godina. Amma immoo godina fidanii maal akka godhu deeman hin beeku. Gama biraatiin duulli uummatarraa meeshaa hiikuu bal'inaan naannichaa keessatti gaggeeffamaa akka jirus gabaafamee jira. Uummanni garuu meeshaa keenyan hiikkannu jechuun dura dhaabbataa akka jirullee odeessi wal qabatee nu dhaqqabe kun ifa godha. Ajajoonni waraana wayyaanee fi aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'uun godinichatti argaman nageenya keessan nuutu eega jechuun duula kana gaggeessuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Aleessa raayyaan ittisa biyyaa uummata wajjin hiikkadha jennaan uummanni hin hiikkannuu nuti qawwee takkitti nurraa fuutanii ajjeessanii zambootonni gootan malee hin hiikkannu osoo fayyaa qabnu osoo agarruu shiree fi dalagaa jirtan kana osoo harkaa jirru qawwee keenya hin hiikkannu jedhanii osoo dhaabbatanii zamboota wal biraa deeman. Bakkuma takkatti walitti qabanii kan aanaa gumbii bordoddeetis akkasuma baasan kan waan jamu. Amma kara magaalaa walitti qabanii jira. Kooda reessa kuseessitee manii fi gaandee waan gammadee kuseessanii eegalee osoo uummanni meeshoo ba'ee aboon. Erga humni kora bittinneessaa Oromiyaa bahee haalli jiru daran yaaddessaa ta'uu kan dubbatan jiraattonni tarkaanfii kora bittinneessaa Oromiyaa magaalota daangarraa kaasuu kanarratti qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hanga ammatti waan dubbateen qabu. Aanaa gumbii bordoddee keessaa kora bittinneessaan Oromiyaa erga baheen booda uummanni fi qeeroon wal ta'uun nageenya isaanii eeggataa akka jiranillee jiraattonni nutti himanii jiru. Sababni humni kun daangaa muddama qaburraa kaafamaa jiruuf wanni ifa ta'e hin jiru. Haa ta'u garuu dhiibbaa mootummaa federaalaa ta'uu akkan oollee dubbatamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Harargee bahaa aanaa Cinaqsan keessaayis humni kora bittinneessaa Oromiyaa guutummatti baafamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Adabbiin heeraa miseensota raayyaa ittisa biyyaatii fi dabballoota wayyaanee seera cabsan irratti murtaawaa jiru cimee itti fufuun himameera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee barattoota yuunivarsiitii Amboo irratti saamichaa fi gudeeddii raawwatan guyyaa kaleessaa hidhaa cimaa waggaa 24tiin akka adabaman gabaafameera. Usmaan Abdullatiif waan qindeesse qaba. Qufaatii diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii keessatti sirna wayyaanee mudachaa jiruun humnitii sirna kana laaftee waan qabattuu fi dhiiftu wallaaluu irratti argamti. Godinoota tokko tokko keessatti bulchitoonni naannolee hawaasaa waliin qindoomee cimina mul'isaa jiruun biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif seera dohoo godhachuun ajaja bu'uura heeraa hin qabne kan qaama federaalaatti irraa itti gadi laatamu fudhachuu dhiisuuf ijibbaata akka waan godhaa jiraniiti. Yakka raawwataniif to'annoo jala oolfamuu fi adabbii seeraatiin booji'amuun amma dura biyyattii keessatti lammiilee qofarratti ooltu yeroo ammaa qaamota bulchiinsaa fi miseensota raayyaa ittisaatis mudachaa jirti. Saamtonni hawaasaa gabsanii qabeenya uummataa xuuxaa turan maqaa kontorbaandistootaa fi korra sassaabdootaan bakka garagaraatti qabamanii mana hidhaatiif qaadhimamaa jirani. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootti manni murtii godinichaa dhaddacha ooleen miseensota raayyaa ittisa wayyaanee amma dura yakka hojjetan adabbii cimaa hidhaa waggaa 24tiin adabe. Miseensonni raayyaa ittisa wayyaanee kunneen saamichaa fi gudeeddii barattuu yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo irratti raawwatan kan himataman hoggaa ta'u dhaddachi mana murtii godinichaa murtoo cimaa irratti dabarsuu maddeen addeessan. Manni murtii godinichaa akka ibsetti himatamaa tokkoffaa Abdukariim Muhammad haala mijjeessuun saamicha raawwateen himatamaan lammaffaa Tamasgen Foolaa akka gudeeddii raawwachuudhaan hidhaa cimaa tokkoon tokkoo isaaniitiif waggaa 24tti murtaa'e. Akka abbootiin seeraa mana murtichaa jaanitti namni kamilleen seeraaf okkoluutu irra jiraata. Yakki guyyaa irraa murtoo harkate yakka raayyaan ittisaa ogummaa qacarameef cabsuun hidhannoo guutuu waliin gocha bu'uura heeraa hin qabne raawwateedha. Miseensonni raayyaa ittisaa yakka cimaa kanarratti bobbahan adabbiin cimtuun bifa kanaa kan isaan mudattu ta'uu ibsan. Hirmaattonni dhaddachichaa tokko tokkos haalli ture kan isaan gammachiise ta'uu fi murtoon kan namte barsiistuudha jechuun dubbatan. Kaabinootaa fi dabballoonni sirna wayyaanee hedduun qabeenya hawaasaa saamanii uummata agabsuun gocha seera biyyattii diiguu kan bu'uura heeraa hin qabnetti waan bobbahanii jiraniif hordoffiin godhamtee to'annoo seeraa jala oolfamanii qabeenyi isaan saamanii turan hawaasaaf akka deebi'u qeerroon yaamicha dhiheessi. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa dhiibbaa addatti barattoota Oromoo irratti fuulleffatee miidhamaa jira jechuun dubbatan. Rakkoo nageenyaa mudateen wal qabatee hojiin baruu fi barsiisuu yuunivarsiitichaa addaan citee jiraachuu fi humnoonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee mooraa seenanii barattoota reebaa jiru jechuun dubbataniiru. Mooraa yuunivarsiitichaa gaafa muddee 26 irraa eegalee muddama jabduu keessa galuusaa himuun hanga ammatti barattoonni 7 kan miidhaman hoggaa ta'u isaan keessaa 3 miidhaan jabaan reebicha loltootaatiin irra ga'ee akka jirullee himameera.
Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Adaamas haalli jiru hedduu hammaachaa waan dhufeef barnoota isaanii addaan kutuuf dirqamaniiru. Rakkoo mudatte kana furuuf qaamni dhimmi ilaallatu irratti hojjechaa akka jirellee barattoonni OMN'if himaniiru. Faayizaa Eeliyaastuu gabaase. Xumura irratti godina Arsii Aanaa Gunaatti ergamtoonni wayyaaniif amanamootaan hojjettoota mootummaa sabaa qabanii fi dargaggoota hedduu humnoota mootummaa wajjin ta'uun mana hidhatti guursisaa akka jiran himameera. Ergamtoonni shira kanatti bobba'an kunneen hatattamaan irraa dhaabachuu yoo baatan qeerroon Aanaa Gunaa tarkaanfii barbaachisu fudhanna jechuun akeekkachiisaniiru. Muhammad Faantaallee jiraattota dubbisuun waan qindeesse qaba. Dabballoon Opiidoo erga Madiinatiin socho'an Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti miidhaa kan jabduu dhaqqabsiisaa jiru. Godina Arsii Aanaa Gunaatti kaabinoonni erga Madiinatiin socho'an hojjettoota mootummaa aantummaa hawaasatiif hojjetanii fi qeerroo hedduu wayyaanee wajjin ta'uun mana hidhatti guuraa akka jiran jiraattonni dubbatan. Kaabinoonni erga Madiinatiin socho'an kan jiraattonni naannichaa saaxilan tokko Birqee Hawaas itti gaafatamaa waajjira dhaadhiyoo Aanaa Gunaa, 2 Nuuri Ibraahim bulchaa Aanaa Gunaa, 3 Komaandar Ijaaraa ajajaa poolisii Aanaa Gunaa, 4 Saafii itti gaafatamaa waajjira biiroo nageenyaa Aanaa Gunaa yoo ta'an hojjettoota mootummaa aantummaa sabaa mul'isanii fi dargaggoota hedduutti waraana wayyaanee waamuun namoota hedduu mana hidhaatti guursisaa akka jiran maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Godina Arsii Aanaa Gunaatti hiriiruma mormii gaafa guyyaan 13 Jeenaafur bara 2010 gaggeeffamaa turuun isaanii yaadatamaa ta'u malee ergamtoota wayyaanee kan ta'an keessaa isaan tokkoffaan Birqee Hawaas itti gaafatamtu waajjira dhaabbata Dimokiraatummaa Uummata Oromoo Aanaa Gunaa, 2ffaan Nuurii Ibraahim bulchaa Aanaa Gunaa, 3ffaan Komaandar Jaarsaa ajajaa poolisii Aanaa Gunaa, 4ffaan Sheeshaafi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenya Aanaa Gunaa waraana itti waamuun sabboontota kaabinee fi qeerroo mana hidhaatti guursisee jira. Mana hidhaa Aanaa Gunaa kan jalatti argaman Aanaa Gunaatti argaman irratti hidhamanii jiru. Isaanis kanumaan wal qabatee otoo jiru warroonni hidhamtoonni waajjira san keessa jiran hidhamtoonni mana waajjira poolisii Aanaa Gunaa keessa jiran deeggarsa shaamisii tiishartii lammiif jedhu bituudhaaf qarshii gara 5,000 olitti tilmaaman walitti funaananii kan akka dhufuuf seensanii turan. Isaan kanarraa ka'uudhaan Komaandar poolisii Ijaarsaa kan jedhamu kun ajajaa poolisii kan ta'e inni uummata uffanni tiishartiin dhufe kun kan abaa'oodha jechuudhaan ajaja isaatiin to'annaa jala galchee waajjira poolisii Aanaa Gunaatiif akka gabaabsamu ibsee jira. Akka yaada maddeen keenyarraa hubannetti muddee 27 bara 2017 ergamtoonni diinaa kun wayyaanee wal ta'uun namoota hedduu mana hidhaatti naqanii jiru. Sabboontota hidhaman keessaa muraasni tokko Abdul Fattaa Adam Maliyyee itti gaafatamaa waajjira eejensii fayyaa Aanaa Gunaa, 2 Daakaa Jundii itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii Aanaa Gunaa, 3 Aadde Sa'aadaa Hasan itti gaafatamtuu waajjira hawaasummaa Aanaa Gunaa, 4 Aadde Zamzam Maliyyee itti gaafatamtuu waajjira dhaaba daa'immanii Aanaa Gunaa, 5 Adam Muhammad itti gaafatamaa liigii dargaggoo Aanaa Gunaa, 6 Barsiisaa Saadiq Abdallaa, 7 Taajuu Haajii, 8 Muhammad Maammoo, 9 Muktaar Siraaj, 10 Kaaboo Muhammad, 11 Bayaan Warjii, 12 Aabbuu Tusee, 13 Jamiilaa Abbiree, 14 Jamaal Abdallaa, 15 Qaadoo Qaasim, 16 Muusaa Kadir, kan xumuraa 17ffaan Ahmad Abdul Fattaa fi kanneen biroo kan maqaan isaanii nuun dhaqqabinis akka jiran ibsamee jira. Baay'inaan dargaggoota naannichaa yoo ta'an walumaa galatti namoonni amma mana hidhaatti guuramanii hiraarfamaa jiran lakkoofsaan gara nama 70tti akka tilmaamaman madda keenya kun dubbatee jira. Kaabinoota mootummaa barsiisotaa fi qeerroon mana hidhaa waajjira poolisii Aanaa Gunaatti hidhaman deeggarsa lammiilee keenya naannoo Sumaalee keessa buqqaaniif mallaqa qarshii 5,000 mana hidhaa keessa taa'anii walitti qabuun tishartii atileetonni Oromoo lammii keenyaaf nam fiiga jedhuun baafame qopheessuun quuqama Oromummaa yoo agarsiisan Komaandar Ijaaraa kan jedhamu tishartiin akka gara waajjira poolisii hin seenne ugguruun rakkoo biraa uumaa akka jirtu dhagahame. Tishartiin qophaa'es ganama erga Komaandar Ijaaraan ugguramee booda mormii jabaadhaan sa'aa booda naannawa sa'aa 10 irratti hayyamame hidhamtoonni tishartii kana bituun galii lammiilee Oromoo shiraan qe'ee isaanirraa buqqaaniitiif funaanamaa akka jiru odeeffannoon arganne ni addeessa. Hanga oduu kana qindeeffannetti namoonni hidhaman martuu murtii tokko malee mana hidhaa keessatti hiraarfamaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Qeerroon naannichaa immoo kaabinoonni erga Madiinatiin miidhaa dhaqqabsiisaa jiran kun yoo of hin qajeelchine tarkaanfii barbaachisu hundaa fudhachuuf qophii xumuruu beeksisan. Tole kabajamtoota